Namura karanke namangalle waenke karadiya siege nano baasi arge yani kedo katada akka kanna mamiti wasinje duda bira gofta kadannangeti kanke yani kobada akka kanna mamiti wasinje duda bira odar kabami ati. Waraanni Itoophiyaa qophii taasisu xumuruun of eeggannoon dhaabbateera. Humni qilleensaa Itoophiyaa waraana itti dhufu kamuu ofirraa qolachuuf qophiifteera. Dabalataan jeettiiwwan waraanaa Raashiyaa Su-35 jedhaman 6 bitatteetti Itoophiyaan. Kun immoo Ertiraatti muddama guddaa uumee jira. Warri nagaa buusan hagammadan isaan ijoollee Waaqayyoon jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman hagammadan mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 9 hanga 10. Yeroon kun yeroo itti addunyaan ambaasaadarota nageenyaa barbaaddu, yeroo itti jaarsoliin araaraa addunyaa irratti baay'achuu qabanidha. Ardi Afrikaa, Ardi Eeshiyaa fi Awurooppaa keessatti waraanni akka malee babal'ataa jira. Namni nagaa labsuu araara buusa jedhu jaarsi araaraa dhagahamuu dideera. Awurooppaan sodaa Raashiyaatiin yoo muddamtuu fi leenjii waraanaa taasiftu, Eeshiyaa keessatti biyyoonni nuukilaara hidhatan ammoo takka Paakistaanii fi Hindii, amma immoo biyyi nuukilaara hidhatte Paakistaanii fi biyyi mootummaan isheeyyuu reefu ijaaramaa jiru Afgaanistaan wajjin wal waraanaa jiru. Biyya akka Maayinaamaar duriyyoonni gurmaanii aangoo qabatanis ni jiru. Afrikaatti yeroo deebinu ammoo waggoota 2 oliif Sudan kan araarsu dhibeera. Waraana Sudan kanaan lammiileen miiliyoona 5 ol ta'an beelarra jiru buqqaafamaniirusi. Madaagaskaritti ammoo sochiin qeerroo pirezidaanticha fonqolchuun waraanni biyyattii aangoo akka qabatu taasiseera. Kun yeroo ta'aa jirutti ammoo Itoophiyaa fi Ertiraanis sodaa waraanaa keessatti argamu. Gibxiin Ertiraa cinaa dhaabbachuudhaan jabaaddu yoo jettu, Ertiraan ammoo hidhattoota TPLF fi Tigraay bulchaa jiranii fi hidhattoota faannoo mootummaa Itoophiyaa irratti kakaasaa deeggaraas jirti. Itoophiyaan ammoo utuu kun ta'aa jiru gaaffii ulaa galaanaa ishee gaafachuu akkuma itti fufteetti akka jirtu ibsamee jira. Waraanni Itoophiyaa gama isaatiin qophii jiru xumureera. Humni qilleensaa Itoophiyaas of eeggannoon akka qophaa'u ajajameera. Kana malees Itoophiyaan meeshaalee waraanaa hedduu shamatachaa jirti. Diroonii fi meeshaalee akka taankii biyya keessatti oomishaa kan jirtu Itoophiyaan xiyyaara waraanaas Raashiyaa irraa bitachuuf ajajjee jirti. Ertiriyaan kanarraa ka'uudhaan muddama keessa seentee jirti. Ofii waa'een buufata doonii Asab seenaa keessatti maal fakkaata? Taateen addunyaa irratti ta'aa jiru maaliif bal'ina isaa isin biraan geenya? Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokkoon ol kan jettu irra kaawwadhaa, like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa namoota baay'ee biraa akka qaqqabuuf jechuudha. Itoophiyaan jeettiiwwan Su-35 jedhaman addunyaa irratti sadarkaa olaanaa qabu jedhaman baay'inaan jaataan Raashiyaa irraa bitachuu ibsite. Jeettii waraanaa kana Raashiyaa, Chaayinaa, Itoophiyaa, Aljeeriyaa fi Iraan qofaatu hidhates jedhameera. Biyyi jeettii waraanaa kana hidhattee olaantummaa waraana qilleensarraa ni fudhatti jechuudha. Kana jechuun ammoo waraanicha ni goolabdi jechuudha. Kana argachuun Itoophiyaaf seenaa humna qilleensaa Afrikaa keessatti biyya sadarkaa olaanaa irra jirtu keessaa ishee tokko ishee taasisa. Itoophiyaan jeettiiwwan Su-27 jedhaman kanaan dura Raashiyaa irraa argattee Su-35 bakka buusuun bu'uuraalee misoomaa ishee sadarkaa olaanaatti ol guddisuuf karoorfachuu isheetu himamaa jira. Dandeettii haleellaa xiyyaara waraanaa ajaa'ibaa kana yeroo argitan in ajaa'ibsiifattus jedhamee jira.
Balalii al tokkootiin taargeetii diinaa 15 adda baasuudhaan isaan keessaa 6 rukutuu dandaas jedhameera. Su-35 seenaa Itoophiyaa keessatti adda kan ta'ee fi balalii irra otoo jiruu otoo adeemsa adda hin kutin qilleensa irratti boba'aa guuttachuu dandaas jedhameera. Xiyyaarri waraanaa motora 2 qabu kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 2778 kun ammoo Finfinnee irraa ka'ee sa'aatii tokko hin guunne keessatti Ertiraa seenuun Asmaraa ga'uu kan dandeessisuu fi dandeettii addaa kan qabu akka ta'e ibsameera. Sekendii muraasa keessatti iddoo diinaa bakka caccabaatti jijjiiruu dandaas jedhameera. Haa ta'u malee mootummaan Ertiraa waraanni Itoophiyaa Su-35 baay'inaan jaatee of harkatti galfachuusaa erga bareen booda muddama hamaa keessa jira. Ambaasaaddarri Ameerikaa ammoo bulchaan Ertiraa waggaa 34 Ertiraa bulchee Isaayyaas Afwerqii dhumni isaa akka Gaadaafii ta'a yookaan akka Mangistuu Hayilamaariyaam biyyaa baqataa jechuudhaan mormitoota Ertiraa wajjin Ameerikaatti mari'atee jira. Kanaanis Ameerikaan hidhattootaa fi mormitoota Ertiraa cinaa akka dhaabbattu mul'isee jira. Kun yeroo ta'aa jirutti guyyaa muraasaan dura Tigraay magaalaa Maqalee keessatti qaamoleen nageenyaa duraanii naannichaa hiriira nagaa saniin sa'aatiiwwaniif balalliin xiyyaaraa dabalatee imalli gufateera. Riippoortarri BBC Tigriffaa Girmaay Gabruu Maqaleerraa akka gabaasetti qaamoleen nageenyaa dhiyeenya magaalaa guddoo naannichatti argamanii fi gaaffii miindaa fi faayidaa akka kabajamuuf gaafachuu bahanii daandii cufuus ibsee jira. Qaamoleen nageenyaa kun miseensota raayyaa ittisaa duraanii, miseensota humna addaa naannichaa duraanii fi erga waraanni kaaba Itoophiyaa eegalee immoo dargaggoota waraanatti makaman of keessatti kan hammatedha. Miindaan miseensota qaamolee nageenyaa akka raayyaa ittisaa, poolisii federaalaa fi humna addaa lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 irraa eegalee yoo kaffalamu dargaggoonni lola Tigraay keessatti hirmaatan garuu faayidaa fi miindaa loogii malee akka kaffalamuuf gaafataa jiru. Dhiyeenya kana maatii wareegamtootaatiif warra qaamni miidhameef lafti mana itti ijaarratan kennameefis jira. Hidhattoonni duraanii kunis faayidaan kun akka kennamuuf gaafatanii jiru. Tigraay keessatti TPLF iddoowwan sadiitti hirameera. Gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu magaalaa Maqalee to'achuudhaan guutummaa bulchiinsa yeroo Tigraay yoo to'atu, gareen isaan irraa fottokee fi Geetaachoo Raddaa of keessatti hammate ammoo paartii siyaasaa gara biroo hundeessaniiru. Qaamni sadaffaan TPLF irraa Awterukebede immoo dachee Affaar keessa deddeebi'uudhaan hidhannoo gonfataa jira. Kanaanis darbee bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti tarkaanfii humnoota nageenyaa TPLF irratti fudhataa akka jiru ni beekama. Kanarraa ka'uudhaan TPLF Asmaraa of duuba hiriirsuudhaan faannoo wajjin waliigaltee nageenyaa fi mootummaa federaalaa fonqolchuu irratti akka hojjetaa jiran ibsamee jira. Mootummaan Itoophiyaas TPLF fi mootummaan Ertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fonqolchuudhaaf tarkaanfii fudhataa jiru waliigaltee Tsimdoo jedhamus ijaarratanii jiru jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti himatee jira. Kun utuu ta'aa jiruutii dhagaa daandiin konkolaattota fe'isa gurguddaa magaalaa Maqalee irraa gara Finfinnee irraa immoo gara Maqaleetti geessu hidhattoota duraaniitiin kan cufame. Maqalee irraa Koyyaa deemuuf daandiin kiiloomeetira 11 ta'u namni miilaan deemaa ture ambulaansii faayyuu dhorkaa waan turaniif danqamni mudatee tures jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa Ertiraa fi addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF waliin Itoophiyaa irratti waraana banuuf jechuudhaan guyyaa muraasaan dura himate. Xalayaa ministeera Ajaalaa Itoophiyaatiin barraa'e jedhame Ertiraa fi TPLF addaa Tsimdoo jedhamu ijaaruun Itoophiyaa irratti waraana banuuf qophaa'ee jiru jedha. Barruu Addis Istaandaard xalayaan kun ministeerichaan barreeffamu eeruun odeeffannichaa dursee gabaaseera. Xalayaan fulbaana 2 bara 2025 gara barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereeshitti argame. Gartuun TPLF fi Ertiraan adda waloo ijaaruun sochiin godhan ji'oota darban jabaatee mul'ateeras jira. Torbanoota darbee hidhattoonni naannoo Amaaraa keessa socho'an magaalaa Waldiyaa to'ataniis ture. Lola naannoo sanitti gaggeeffameenis loltoota mootummaarraa miidhaa guddaan ga'uun gabaafameera. Ministeerichi xalayaa isaa kana keessatti humnooti gartuu TPLF fi Ertiraa Waldiyaatti wanta ta'e kana keessaa harka qabus jedheera.
Ajajoonni waraanaa fi loltoonni TPLF lola waldiyaa to'achuuf godhame keessatti kallattiin hirmaataniirus jira. Raayyaa fi Walqaayit keessatti sochii ture keessaas qooda qabaachuu ibseera. Itoophiyaa irratti waraana banuuf si'oominaan qophaa'aa jiru kan jedhu xalayichi dabalataan hidhattoota faannoo maallaqaan fi humnaan tumsaa dirree waraanaa faannoo babal'isuuf yaalaa jiru jechuudhaan hidhattoota Tigraay fi hidhattoota mootummaa Ertiraa koomatee jira. Gochaan kun waliigaltee Piriitooriyaa bara 2022 mallatteeffamee fi dhukaasni dhaabbiidhaan akka dhaabbatu ajajuu ni sarba jedha xalayaan kun. Ammaan dura Ertiraan gama isheetiin mootummaan Itoophiyaa naannoo gaanfa Afrikaa akka tasgabbii dhabuu gochaa jira jechuudhaan United Nationitti himatteetti. Kana malees Itoophiyaan buufata doonii fi ulaa galaanaa argachuuf ammallee gaaffii ishee itti fufaa jirti. Itoophiyaan hanga bara 1993tti ulaa galaana diimaatti ishee baasuu qabdi turte. Keessattuu buufanni doonii Asab handaara galaanichaatti argamu seenaa Itoophiyaatti hidhatu qaba. Akkasumas daangaa Itoophiyaa irraa fagoo miti. Namni Simoon Arayaa Waldasillaasee jedhamu waa'ee buufata kanaa irratti waraqaa qorannoo bara 1999 barreessuun marsariitii World Maritime University jedhamu irratti maxxanseen buufanni kun Asmaraa caalaa Finfinneetti akka dhiyaatu barreesse. Jira. Finfinnee irraa kiiloomeetira 860 fagaataa Asab. Asmaraa irraa immoo kiiloomeetira 1185 fagaatas jedheera. Ulaan galaanaa kun bakka sochiin dooniiwwanii itti heddummaatu irraa fagoo akka hin taane ibseera. Buufanni doonii Asab walakkeessaa fi giddugaleessa Itoophiyaaf dhaqaxa alatti erguuf gara biyyaatti galchuufis Jibuutiin akkaataa walgituun tajaajila kennuu danda'as jedhanii jiru. Buufanni doonii Asab kibbaa galaana diimaa bakka tarsiimoof haalaan barbaadamu irratti kan argamu yoo ta'u, Ertiraan buufata doonii biraa Mitswaa jedhamus qabdi. Dhimma ulaa galaanaa irratti waraqaa qorannoo digirii 3ffaan kan barreessaa jiruu fi Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD Miikiyaas Baqqalaa Asabii fi Itoophiyaa wanti walitti hidhuu akka jiru kaaseera. Miikiyaas akka jedhutti buufanni doonii Asab meeshaalee garaagaraa fe'uu fi buusuuf Itoophiyaa sirriitti kan tajaajilaa ture yoo ta'u, gargaarsa Soviyeet Raashiyaa duriitiin ijaarames jedheera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1998 waraanni Itoophiyaa fi Ertiraa gidduutti ka'uun dura hanga bara 1995tti meeshaaleen Itoophiyaan gara biyyaa galchitu parsantii 98 karaa ulaa galaana kanaa seenaa tures jedheera. Bara sanatti alergiin Itoophiyaa parsantii 50 karaa ulaa galaana kanaa biyya alaatti ergamaa ture. Amma meeshaalee Itoophiyaan gara alaatti ergituu fi biyya alaatti galchitu karaa Jibuutii geejjibama. Buufanni doonii Asab dooniiwwan gurguddoo simachuu kan danda'u ture. Garuu kireenii meeshaalee ittiin fe'amantuu isaan hanqata jedha Miikiyaas. Itoophiyaan dhimma hariiroo dantaalaa irratti Xaaliyaanii wajjin otoo waliin loliin waraanaa du'aa dura Xaaliyaaniin meeshaalee waraanaa karaa buufata doonii Asab galchuun Itoophiyaatti gurguraa turte. Meeshaalee Itoophiyaan gara alaatti ergitus karaa ulaa galaana diimaa Asabiin darbaa tures jedha. Waraana addunyaa lammaffaan booda Xaaliyaaniin biyyoota Afrikaa koloneeffattee wayita gadhiiftu Ingiliziitu buufata doonii kanaa bulchaa ture akka Miikiyaas jedhutti. Ertiraan of bulchaa turte garuu buufata doonii kanaa bulchaa hin turre. Bara faranjoota 1962tti federeeshiniin diigame Ertiraan naannoo Itoophiyaatti yoo dabalamtu buufata doonii Asab guutummaatti Itoophiyaa to'atee tures jedhee jira. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1991tti wayita Ertiraan Itoophiyaa irraa fottoqxu buufanni doonii kun qaama Ertiraa ta'e. Bara faranjoota 1962 buufanni Asabii fi magaalaan buufata kanaas ammayyuuftuu akka turte barreessaa Simiyoon Arayaa waraqaa qorannoo isaa keessatti. Bara sana tarsiimoosheef jecha Itoophiyaan investimentii guddoo irratti dalagde jedhees jira. Waraanni Itoophiyaa daangaa Ertiraa fi Itoophiyaa gidduutti uumamee hordofee Itoophiyaan ulaa galaanaa Jibuutiitti gargaaramuu irratti xiyyeeffatte. Magaalaan ho'ituu handaara galaanaa sunis onte. Iddoon daldalaa, manneen nyaataa fi dhugaatii hedduun cufaman. Buufata doonii Asab Itoophiyaaf adda kan taasisu ammoo ulaa galaana diimaa isa Itoophiyaatti baay'ee dhiyaatu ta'uu isaati jedha. Waa'ee ulaa galaanaa wal qabatu irratti waraqaa qorannoo kan barreesse Miikiyaas. Awaash irraa hanga buufata kanaatti karaan geessu suphaa kan barbaadu ta'uu ibseera. Asab ulaa Baabel Mandabitti dhiyeenya waan qabuuf Itoophiyaan gara biyyoota birootti akka ergituu fi galfattu baay'ee kan gargaaru akka ta'e ibsee jira.
Bakki kun ulaa daldalli biyyoota Arabaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa gidduutti itti geggeeffamuu fi dooniiwwan addunyaa harka nuusaa tokko arfaffaan karaa irra imalanidha. Kanaafuu biyyoonni naannoo kana to'atan sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uumu. Biyyoonni gurguddoon addunyaa saamicha galaanarraa to'achuuf biyyoota naannichaatti dhiibbaa uuman waliin hariiroo tarsiimoo irratti hundaa'ee uumu. Itoophiyaan ulaa galaanaa kanatti fayyadamuuf gaafachaa kan jirtu sababni ijoon biraa seenaa kanaan dura Ertiraa waliin qabdu kan bu'uureffatee ta'us eeree jira. Itoophiyaan seenaa keessatti akka kan ofiitti buufata doonii Asabitti gargaaramaa turte jedha. Itoophiyaan ulaa kanatti gargaaramuun daldala irratti hirmaachuuf qofa osoo hin taane nageenya isheef humna galaanarraa bobbaasuun maddiitti meeshaalee waraanaas galfachuuf ni gargaara jedha Miikiyaas. Itoophiyaan buufata doonii kanatti akkaataa qabdu irratti gaaffii dhiyaatu bakka lamatti qoodeera Miikiyaas. Gaaffiin jalqabaa Itoophiyaan buufata doonii ofii akka qabaattu kan gaafatamu yoo ta'u, kan lammataa biyyoota ulaa galaanaa qaban waliin waliigaltee mallatteeffamuun ulaa galaanaa argachuu ta'uu seereera. Itoophiyaan ulaa galaanaa ofii ishee argachuu qabdi jedhamee kan gaaffiin irratti dhiyaatu buufata doonii Asab ta'us kaaseera. Falmiin isaas mirgaa ulaa galaanaatti fayyadamuun olitti qabeenyummaa isaa irratti akka ta'e ibseera. Erga Ertiraan biyya of dandeesse taateas falmiin dhimma kana irratti ka'uu jiraachuu seereera. Faallaa kana ammoo Itoophiyaan Ertiraan biyya walabaa ta'uu isheef beekamtii yeroo kennitu akkasumas yeroo waraana gidduu isaanii ture dhaabuuf waliigaltee Aljeers mallatteeffamu akkaataa waliigaltee bara koloniitiin akka hiikamu sababa waliigaltee Ertiraan federeeshiniin Itoophiyaatti yeroo dabalamtus ta'e yeroo biyya walabaa taatu Asab qaama Itoophiyaa ta'uu kanneen falman jiraachuu eereera Miikiyaas. Itoophiyaan akka biyya ulaa galaanaa hin qabneetti akkaataa seeraa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhimma ulaa galaanaa irratti baaseen waliigaltee duraan mallatteeffaman irratti eeramus ni ibsa. Itoophiyaan waliigaltee kana mallatteessitee paarlaamaan Itoophiyaa labsii 742/2012 raggaasisuu eeruun barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti otoo hin beeksisiin hafuullee eereera Miikiyaas. Yaa'ii biyyoota addunyaa ulaa galaanaa hin qabne dhiyeenya taa'ame irratti mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaa itti aanaa koree dhaabbii dhimma nageenyaa fi hariiroo dhimma alaa Fitii Maahedii Itoophiyaan karaa hin malleen ulaa galaanaa dhabdee jechuudhaan dubbataniiru. Itoophiyaan yeroo dhiyoonas dhimma ulaa galaanaa erga kaaftee as qondaalonni Ertiraa paartii biyya bulchaa jiru qeeqaa jiru. Hariiroon biyyoota lamaanis deebi'ee qabbanaa'eera. Waaqayyo nagaa irraa hafaa fi tasgabbii cimaa biyya keenyaa fi addunyaa keenyaaf nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessoo itawaanuu yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu rakaa addaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qodaa. Kana gochuu keessaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatutaan booda odeeffannoo wayitawaa gara birootiin hanga deemnee wal arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.